fudhatee qofa Yesuus. Kanaafi inni tokko namni inni geggeessu agartuu qabaachuu qaba. Qaroo fagoo qabaachuu qaba. Fagootti ilaaluu danda'u qaba. Ija keessan tulluu gamarra kaadha. Gaara sada Yesuus Kiristoos irra kaadha. Gaara bara baraan jiraatu. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Seera Waaqayyoo irraa kan nama kaachisan hin dubbachaa jira. Wantoonni akkas akkasii kun. Inni biraan ergama seexanaati. Ergami seexanaa Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 25 irratti hin argattu. Baay'ee sindima. Inni seera Waaqayyoo geddaruu yaada. Warra isa hundumaa gararraa jiruuf qulqullaanis hin dadhabsiisa jedha. Waa'ee seexanaa kanatti dubbatu argitanii Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 25. Inni seera Waaqayyoo geddaruu yaada. Argitanii seera Waaqayyoo geddaruu yaada. Waa'ee seera Waaqayyoo barachaa irraa. Seexanni seera Waaqayyoo geddaruu yaada. Bara dhumaatti waa'ee bara dhumaa dubbata argitanii. Bara dhumaa kana keessatti dhalaan dhalaatti heerumtuu dhiira hafuuruu korniyaa jijjiirradhu qaama saalaa jijjiirradhu dargaggeessaa taatu dhiirri immoo dhalaa ta'u jedhu kuni barsiisa dogoggoraa fi barsiisa nuyi lakkii jennee dura dhaabannu ta'uu qaba. Buloo tokko namicha jaldeessa dhagaa galagalchee haa taa'u jedhee haa taa'u inni waan nuyi dhiifnu jiru. Waan biyya dhaalaa jiru, waan dhaloota qabataa jiru walitti immoo barbaachisa. Lakkii jennee kana dura dhaabachuudhaaf hin dandeenya. Humna qabna amantoota keenya itti himuudhaaf, waldaatti himuudhaaf, geggeessitoota itti himuudhaaf. Yoo nutti dhufe dura dhaabachuu hin dandeenya. Geggeessitoota hin dandeessu dura dhaabachuu paastoroota akkasin onneeffattanii fan akkasiin hin jedha malee waanuma haaraa tokko isin barsiisaa jiru. Waanuma haaraa addaa tokko waan isin barsiisaa jiru. Wangeeluma isin barsiisaa jiru. Wangeeluma isin beektan. Garuu qalbiitti kennita eeggeeffachuu qabdu. Isin yaadachiisa abuurri qulqulluun na keessaan goree isin yaadachiisaa jira. Anaanis isin yaadachiisaa jira. Akka jedhugaa seexanni bara dhumaa irratti waa'ee seera Waaqayyoo irraa kan nama kaachisu eenyu beektu ergama seexanaati. Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 25 inni seera Waaqayyoo geddaruu yaada. Seera Waaqayyoo geddaruu yaada. Warra isa hundumaa gararraa jiruuf qulqullaanis hin dadhabsiisa. Nama dadhabsiisa. Akka namni hin kadhannee dadhabsiisa. Akka namni hin dubbanne, akka namni dhufee faarfannaan dhaggeeffanne asirraa. Lallaba kana barsiisa kana akkasiin dhaggeeffanne. Biizii wala biizii isa jedhamu amala hariyoon hojiitti baay'isee hojii jira. Dhattanii worshiippii gochuu hin dandeessanii. Yoom dhattanii waaqeffattu xuubii kana jaaraa. Hojii jira waa'ee waaqeffannaa dhiisaa jedhe. Seetan amma hojii jiraati dhiisii waaqeffannaa siin jira. Yoom kana dhaggeeffatta hojii jira jedha. Hafuura hariyoon ijaarni kun. Hojii namatti baay'isee waaqeffannaa nama dhoowwa. Jireenya namaa balleessa booda. Kun ergama seexanaati. Ergami seexanaa seera Waaqayyoo jijjiiruu yaadu namoota immoo dadhabsiisuudha. Inni biraan seera Waaqayyoo irraanfachiisuu fi tuffachuudha. Despise godha. Tuffachiisa. Inni irraanfachiisa. Hooseyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6. Amoos boqonnaa 2 lakkoofsa 4. Waaqayyo akka jedhu warri biyya Yihuudaa seera Waaqayyoo isaanii tuffatanii seerrata koo eeguu didanii Waaqayyoolii sobaawwaaf waan abboomamaniif isaan duukaa bu'anii waan adeemaniif isadha hin wallaalchifamanii jedhe dubbata. Seera Waaqayyoo kan nama wallaalchisu maal jechuudha? Maaloodha? Seera Waaqayyoo kan nama wallaalchisu tuffachuudha. Seera Waaqayyoo tuffachuudha. Seera Waaqayyoo irraanfachuudha. Namni akkasii seera Waaqayyoo keessa jiraachuu irraa kaata. Tuffachuu. Lallabii kunis maalloo godhaa. Faarfannaan kunis maalloo godhaa. Ma lallabduu. Ma kadhattuu. Ma dubbattuu kan jedhan jiru. Hin galuu. Akka jedhu Maarqos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti. Abboommiin namaa akka seera Waaqayyootti waan barsiifameef jedha. Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irrattis. Abboommi namaa akka seera Waaqayyootti waan barsiiftaniifidha. Sabi koo irraa kaatan jedhe Waaqayyo. Gooftaan Yesuus akka jedhe. Maatiyus boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irratti, Maarqos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irrattis maal jedha? Seera muka abboota keessanii abboommi namaa akka seera Waaqayyootti barsiiftu isinii. Kanaaf badee. Kanaaf iddoo baay'eetti har'ayyuu seera namaa, olaantummaa namaa, waa'ee ergamaa, waa'ee abaluu, waa'ee namicha tokko haasaa ooltu. Namichi sanaaf ergamaa oolu namoonni.
Nu nama faarsu hin dhalanne. Ani Yesuusin lallabuuf malee waldaa tokko lallabuuf hin dhalanne. Paasterii tokko lallabuuf hin dhalanne. Ergamaa tokko duuka buutuu ta'uuf hin dhalanne. Duuka buutuu Yesuus Kiristoos yaani. Ati duuka buutuu Yesuus ta'e politiiko boleessa ko. Tasgabbaa baricha tasgabbaa barbaachisa. Nu nama lallabna moo Yesuusin lallabna? Nu nama faarfanna moo Waaqayyoon faarfanna? Obboloota ko naamusa gochuun gaariidha. Iddoo kanatti akka jedhu abboommi namaa yoo akka seera namaatti barsiiftus jedha. Abboommi namaa akka seera Waaqayyootti. Seera Waaqayyoo jettanii barsiiftu kan nama. Kan Waaqayyoo monni iftan jedha. Kanaaf Waaqayyo isin dhiisee. Kanaaf balaatti kennamtanii. Kanaaf hamaa kee buutan jedha. Kanaaf seera Waaqayyootti deebi'u. Waaqayyo na lallabu. Yesuus na lallabu. Innoo nama gargaara. Namni maal laa gochuu danda'a jedhee daawwiti. Maal lamaa godha namni. Tarii amma yeroo si fayyaduu danda'a si miidhuus danda'a. Kan barabaraan nama biraa namni irreen barabaraan jiraatu garuu irree Waaqayyooti. Buleetti koo amma amantiyaati. Amma amantee jirta. Hindi kee eessa ga'ee jira? Kiristaanummaan kee amma eessaatti? Amma si jaallatan qofatti? Amma qabaattutti? Amma fayyaatti jirtutti? Amma waan nyaattuuf waan dhudhu qabaattutti? Amma galii kee irreddee galiin kee baasii kee ol caalutti? Namoonni baay'een baasii koo caalee galiin koo xinnoodhaa jedhanii Waaqayyoon dhiisan. Amma galiin keenya baay'eetu qofaatti Waaqayyo hojjenna. Amma kanatti seera Waaqayyo bulla. Waaqayyo seera isaatiif akka jiraataniif isin gargaaru. Gara ja'affaarra kan jiru dubbadha. Seericha qabaachuun of jaju, seericha cabsuun immoo maqaa Waaqayyo abaarsiisuudha. Seericha qabnaa jedhanii ittiin of jaju, seera Waaqayyo immoo cabsanii isaanumatti immoo seera Waaqayyo abaarsiisa. Roomaa boqonnaa 2:23 irraa yeroo argitanii akka jedha. Isin seera Waaqayyo qabaachuudhaan of jechuudha. Seerichuma immoo cabsitanii immoo abbaa seera sana Waaqayyoon immoo arrabsiiftuudha. Kanaaf gaa dubbiin kun kontiraadiktii wal godha, wal dhiitaa jechuudha. Yeroo tokko kiristaanii nuyi, pheenxee nuyi, warri Waaqayyoof jiraatu nuyi, maqaan keenya guddaadha, hojiin keenya garuu waan biraati. Waa'ee jireenya nama barsiifnaa kan dugda duuba galagalee waan biraa hojjetu moo yoo ta'e eessatti kiristaanummaan keenya dhugaa taare? Jiraachuu keenya irraa beekna kiristaanummaa keenya. Nama Waaqayyo ta'uu jiraachuu irraa beekaa. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyoos kan nutti himu. Seera Waaqayyo qabaachuun of jejjanii seera isaa immoo cabsuudhaan maqaa Waaqayyo abaarsiisuun yakkaa'edha. Kanaaf ittiin of jejjuu yoo ta'e ittiin jiraadha. Seera Waaqayyooti jettu yoo ta'e eegaa. Seera namaa fi abboommi namaa dhiisaati seera Waaqayyo isa dhugaa qulqulluu ta'e barsiisaa jedha irratti. Inni dhugaa gara 7ffaarra jiru fedha foonii duukaa bu'uudha. Fedha foonii. Roomaa boqonnaa 8:7. Akka fedha fooniitti yaaduun diina Waaqayyo nama godha. Yaadni akkasii seera Waaqayyo wajjin walii galuu hin danda'udha. Seera eenyu wajjin? Seera Waaqayyo wajjin. Yaadi akkasii yaadi foonii, yaadi biyya lafaa. Diina Waaqayyo nama godha, seera Waaqayyo wajjin walii galuu hin danda'u. Fedha foonii duukaa bu'uun hamaadha jechuudha. Fedha foonii ni jedhamu kuni isaan beennu, isaan namni itti hiiku qofa miti. Fedha foonii ni jedhu qaama ofiitiin fedha foonii raawwachuu jechuu qofa ni ilaallatu. Hawwuun, qabaachuu hawwuun, ambitious ta'uun, hamachuun, jibbuun, ija hojii fooniitiin guutuun, hammina, jal'ina, xuraa'ummaa, hamee, waan Waaqayyo wajjin waliin galle gochuun hundumtuu fedha foonii jedhama. Inni kan biraan dhumarra kan jiru warra seera Waaqayyo hin eegne wajjin hidhataa ta'uudha. Warra seera Waaqayyo hin eegneetiin fudhatamu isaanii wajjin tokko ta'u. Isa lammaffaa Phexros boqonnaa 3:17 irraa argachuu dandeessu. Isa lammaffaa Phexros boqonnaa 3:17 argachuu dandeessu asirratti. Egaa obboloota waan tokko isinitti himanii waa'ee furmaata isaatii isinitti himeen dhaaba. Yookiin amma isaatiin keenya xinnoo dheerateera waan ta'eef marsaa arfaffaa irratti xumuruu keenya wayyanatti fakkaata. Asumarraa dhaabbannu marsaa arfaffaadhaan walitti deebina. Daqiiqaa kana caalaa dheeressuun gaarii miti. Xiqqoo wanti nurratti hafee jiru immoo dheerina qaba. Kanaaf marsaa arfaffaa irratti xumurru. Kun marsaa sadaffaadha. Marsaa tokkoffaa, lammaffaa,